Ashabaar kafuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jedhu jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtantis nagaa qabu isiniin jechuun jaaladha. Baga jiraattan baga eeggamtanii yoo na eegdanii egaa kagaafii keessanii fi qabadde har'a kara keessan dhufeetoo jira. Waa'ee bidilibsiitti irratti ijoolleen baay'een na gaafachaa jirtan dhugaa dubbachuudhaa fi argaa jirras jechuudha biyya keessatti. Ka baay'ee namoonni bakka shaanxaa tokko tirfii qabatanii too deeman saffaa bidilibsi tokko harkatti qabatanii too deeman jechuudha. Fakkeenyaaf shaanxaan harka keessatti qabattee deemtu hin mazzanamu bakkuma feete yoggaa galtu bakka san shaanxaa lama harkatti baachuun waan hin danda'amneef qusaaqusa harka keessatti qabannee too deemnu dhiisnee bidilibsi tokkicha harkatti qabannee too galla. Egaa kaarra informaashiniin kun informaashinii baay'ee nama fayyadu dheeta waa'ee bidilibsii qabadhee kara keessan dhufee too jira. Biyya keessatti kunoo akkuma argaa jirtan akkuma biyya ormaa keessatti argitan sanidha jechuudha bidilibsiiwwan. Baay'ee asumaan odoon hin dubbatiin kana hin darbin yeroo baay'ee manoota harabaataa keessatti kan isin argaa jirtan kuni hoggaa soofaa gubbaatti hoggaa xiqqoo ijoolleen rafte kan itti uffisan yeroo ijoolleen uffattee too kan raftu akkasuma isaanillee immoo keessattuu namoonni biyya qorraa teessan kan akka Beeruut kan akka biyyoota biraan beeku Beeruut ijaan beekuufidha jechuudha qorri ishii baay'eedha. Fooxaa xixiqqoo kana uffatanii too soofarra taa'anii yookaan immoo bakka ibiddi itti boba'u fa'aa uffatanii too taa'an jechuudha. Isa sanfaa qallaaniin hawwinuu nuti shamarranii biyya keenya keessatti baay'ee rakasa. Dhugaan isiniin jedha. Inni sun baay'ee rakasaadha. Hoggaa himatanuyyuu 600 himatanii 400 nuu bituu dandeessu jechuudha karakkartanii too. Kana fakkaata. Asumaan utaalloon na qabe ijoollee asallaan deemee egaa yeroon kun gannaadha. Ani asallaa deemnan utaalloon na qabee tangala. Kana rakkoon kana yoon jedhu maalinni jalqabumaayyuu qorra bakka qorran dadhaba waan isaan beeku baay'ee qorreetti asallaan biyyuman dhaladheetti guddadheedha keessattuu gana dhaqe taanan utaalloon fidadhee too dhufa kanattidha jechuudha. Asallaan deeme gaafiiwwan isin na gaafattan isin jalaa qorreetii miti akka carraa ta'ee tanan ka wanti ta'e uumamee too kara biyyaa deemee maatii bira deemee dhufe. Isiniin jedha maatii biras kanan deemee fi asumaanii xiqqoo namatu iyyuu baddalame kanaaf hin deeme achumaan utaallos fidadhee too dhufe isiniin jechuun jaaladha. Ijoollee baay'een kara Arsii nan deema ganna kanaa ergaa qabaattan hoggaa ta'e meeshaa ijoollee keenyaaf kanan geessu ni jiru waan ta'eef iyyuu ergaa hoggaa qabaattan achumaan keessan na dubbisaan isiniin jechuu jaaladha. Gizeen deemu harkattan isiniif qabeetoo deemaan isiniin jedha. Egaa kana keessatti bilbila yeroo hunda ijoolleen na gaafattu keessaa bilbilli kiyya hin jira bilbila ammas niifan kenna odoon kara gatii isaatitti hin darbin jechuudha. Kiiloodhaan baay'izawee kan jiru isa hundaayyuu isiniifan hima erguyyuu hin naqina bilbila kiyya qabaddaa warroonni ariifattanii bilbila fudhattanii too deemuu barbaaddanii bilbili kee duwwaa 94582626745dha. Kanaan na dubbisuu ni dandeessu waasaappiidhaan ergaa naa teechisaa isiniin jechuun jaaladha. Kana fakkaata asuma irratti dhaaba kana egaa warroonni ammallee gaafii biraa na gaafattan gaafii keessaniif viidiyoon ni jira dhugaa dubbachuuf viidiyoowwan baay'een ni jira xiqqoo biiziin ta'e editii godheen kana keessan guyyaa guyyaadhaan kan lakkisaa achi keessaa kan xalabachuu barbaaddanii xalabattaniin jedha akkasuma obboleewwan xalabachaa jirtanillee meeshaan keessan amanamummaadhaan maatii keessan bira isiniif gaan isiniin jechuu jaaladha. Dhugaa dubbachuuf ijoolleen baay'een keessan xalabachaa jirtanii kanaafuyyuu meeshaan keessan isin bira hin gaafa san karaa miidiyaatti isin sisifan qabadhee too dhufa warroonni kuuwwanis jechuudha. Hagasitti obsaan na eeggadhaadha hagasitti immoo informaashiniiwwan waan bitamu gatii isaa wajjin qabadheen isinii dhufa isiniin jechuun jaaladha. Odoonii kanan dubbatiin kanan hin darbine keessaa ijoolleen haasaa xiqqeessichaa jirtanii ni jirtu. Egaa dhugaa isin fayyada. Warroonni fayyadu waan jiruufan keessanillee dhuftee ijoolleen koomentii ilaalte nu gorsa barbaannaa akka nu ibsitu barbaannaa warri naan jettan ni jirtu. Akkasuma waa'ee minxaafii gubbaatti gatii nu hin teechifne warri jettan jirtan viidiyoo gadi bu'aa dhaggeeffadha. Waa'ee minxaafii isa guddaa tokkoffaarraa isa kan saaloonii guddaa uffisu haga 90,000 kan ta'e 30,000 kan ta'e 40,000 kan ta'e haga 25,000 kan ta'e minxaafii achi keessa ni jira. Warri bitachuu barbaadan achi keessa iskiriinshoot gootanii erguu ni dandeessanii. Egaa waanuma tokkorra viidiyoo gizee hunda deddeebi'ee hojjechuurra gadi bu'aati viidiyoo makee jala tuqaati gadi bu'aati achi keessatti isa guddaa saaloonidha jalqabdanii haga mana keessa saayizii mana keessaniitti achi jalatti ni argattu gatii isaa wajjin. Egaa kaleessa kana jira viidiyoo san turee jira ergan hojjedhe biyaansi ji'a 2 waan akkasii ta'uun oolu gatii kanaan jira jechuu miti.
yeroo baay'ee geeshaa gizeen gaafadhu yoo har'a fuuteen deemini boru kanaan argattaayi gatiin dabalaa deemaa naan jedhan jechuudha. Sababbiin isaa gibiratu jira, kiraatu jira, achi tiraanispoortiitu jira. Kana keessatti galchaniiti jechuudha warroonni waa gurguran kan hin reegan. Guyyaa har'aa yoo kanaan gurgurre nu hawwaattaa, guyyaa boruu immoo kanaan hoggaa gurgurre nu hawwaattaadha. Kana wanni isin beekuu qabdan kanan isiniin jechuu jaaladha. Waan tokko bittan anarra gabaa har'aatiin viidiyoo hojjedhe. Borummooyyuu wayi pooyintii wayii dabaluu danda'a. Bakka feetanitti illee hoggaa bitattan kun sammuun keessan beekuu qaba. Kana isiniif ibsu tan viidiyoo irratti kanan turu yeroo baay'ee waan tokko adda isinii baasu jedhee tanan isiniin jechuu jaaladha. Egaa ka obsaan viidiyoo yoo dhaggeeffattan barumsuma irraa argattu waan biraati miti. Ijoollee keenya as keessatti kan dubbadhu guyyaa guutuudhaa waan fokkisaa dhagaa ollaa miti. Waan barumsa qabu, waan sammuun keenyatti bohaaru. Akkasuma immoo biyya keenya keessa edaa kunuun jira. Hin gowwoomne dooraaran kan binnu, diraaman kan binnu. Kan jennee kana hoggaa laallee qoxobuu sun asumarraa kaa daldalillee asumarraa kaasanii jechuun jaaladha. Soorii garuu dhugaa wanni funyaan na duuche waan ta'eefidha. Baay'ee rakkadha funyaa wajjin gaafan achi deemee dhufeen isiniin jechuu jaaladha. Dhugaa akka maleetti qufaan na qaba. Warri hin beektan kaayyooliin asallaa hagam akka asallaan qorruu gaana ciraaruuti garagaraa amma immoo gannaadha yeroon. Kanaafin isiniin jedhaa amma karuma deebii kiyyaatittan deema. Egaa kiiloon sagalii 2,300dha. Kiiloon sagalii jechuudha. Biddilibsiin 2,300 kiiloon 12 ammoo 3,300dha. Gaafan ani hojjedhu tarii boru 100 dabaluu danda'a 200 dabaluu danda'a ani waan hin beeku tokko hin qabu. Ammallee immoo ijoolleen irra deebitaniituma gatiin isaa hoo meeqa jettan dhugaan isiniin jira viidiyoo kana akka laalleetitti laala yeroo baay'ee akkas jechaa jirtan waan ta'eef iyyuu isiniin jedha. Ammas irra deebi'a kan sagalii 2,300dha. Kan 12 immoo 3,300dha. Kanumaan isiniin jechuu jaaladha gatiin isaa. Kanaafuyyuu biyya keessatti dhalabachuu ni dandeessu. Warroonni bitachuu barbaadanis bilbila kiyya kaasanii teechiseetan jira. Bilbila kiyya qabattanii dhuftanii waassaappiidhaan dhalabachuu ni dandeessu. Bakka isin barbaadanitti isinii geessina isiniin jechuun jaaladha. Egaa baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabajaa bakka jirtanitti nagaa naa ta'a. Warroonni ammas immoo gaafii qabdanii jirtu gaafiiwwan adda addaa inni sun yeroo isaa eeggatee tartiiban viidiyoon isinii hojjedha. Viidiyoo bareechee tolcheetoo isiniin jedha. Hagasitti bakka jirtanitti nagaa naa ta'a. Warroonni dhalabachuu barbaadan ammallee meeshaalee keessattuu majaliisii irratti ijoolleen baay'ee girgir jettanii jirtanii isa sanirra deebi'een hojjedha. Yeroo lama hojjedhee jira, yeroo sadaffaa hojjechuufan deemaa jira jechuudha waa'ee majaliisii. Sababbiin isaa keessan waan ergaa jirtaniif meetiraanan isinii teechisa. Meetira haga kanaa yoo ta'e meetira haga kanaa, meetira haga kanaa yoo ta'e meetira haga kanaa jedheen viidiyoo guyyootuma kana keessa oduun hin turin hin qabadhee isinii dhufa isiniin jechuun jaaladha. Isin erguun dhaqina viidiyoo kana sabiskiraayibii godhaa, sheerii godhaa, namoota bira hin geenye biraan gahaa. Biddilibsiiwwan biyya keessa jiru xalabadhaa isiniin jechuun jaaladha. Akkasuma immoo ishee fooxawwasuun baay'ee rakkasaadha, xalabadhaadha. Achii baattanii hin galina, ofitti ba'aa hin baay'isina. Akkasuma immoo qarshiin illee hagasuma fixaa. Qarshii keessanillee seefii godhadhaa. Egaa akka biyya keessatti gaafa galtan bakka tokkotti socho'uunu baasittu sitti dhufa malee gabiin akka laayyeetti hin dhufu. Dhugaa dubbachuuf biyya keessatti daldalatti seenuudhaaf baasii oduma daldalatti hin seenin yookaan waan ittiin daldaltu hin baasinu informeeshinii isaatu funaannachuu deemuudhaaf baasii baastetti. Tiraanispoortii baastaa nama waa gaafatu san mana shaayii teessee yookaan bishaan illee ta'u wajjin qabattee teessettidha. Kanaa softu isiniin jechuun jaaladha. Kanaafuyyuu gabiin hookaniin immoo galiin akka laayyeetti hin argamu biyya keessatti baastee kaatetti. Kanaafuyyuu immoo isa san odoo seefii hoggaa godhan baasii taaksii tokkoon shaffanuu dandeessi. Kan atachi diraaman bittu sun asitti gaafa qarshiitti jijjiirte gaagaa keessattuyyuu amma yeroo kana keessa qarshiin baay'ee wuddiitti jijjiiramaa jira jedhee tan yaada akka informeeshinii dhaga'utti. Kanaafuyyuu qusannaan achumarraa kaa daldalillee sanumatu sanidha jechuudha. Kanan isiniin jedha. Egaa warroonni chaayinaala ayyaantu asallaa wajjin jalqaba haga dhumaa jirtan hedduu tokko galatoomadha. Dhugaan isiniin jedha. Ani viidiyoo kiyya keessatti jechan dubbadhu keessaa ijoolleen haga dhumaa dhaggeeffattanii koomentii naa barreessitan galatooma. Namni nama kabaju ofumaaf kabajama. Namni nama ulfeechu ofumaaf ulfaata. Namni nama guddisu ofumaaf guddata.
bu'aa mataa keenyatiif jechuudha kan namaaf gaarummaa goonu. Kanaafuyyuu warri gaarummaa filattan guddaa tokko galatoomaa isiniin jedhaa eebbifamaa. Akkasuma immoo gaafii ijoollee waa'ee chaayinaala na gaafattan ni jirtu. Obsaan na dhaggeeffadha na eeggadha. Viidiyoo bareechan hojjedhee isinii dhufa xiqqoo ishii wantoota adda addaatiin biizii na godhe hagasitti baay'een isin jaaladha baay'ee isin kabaja bakka jirtanitti nagaa naa ta'a.